Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu isaa akkana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessanii jajjabeeffadha. Garuma mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Kiramutti haleellaa hidhattoonni daangaa ce'uudhaan namoota nagaa irratti raawwataniin lubbuun namoota nagaatii fi milishoota dabalatee lubbuun namoota 15 darbuu odeeffannoon gara sirraa ba'e ibsee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu balaa konkolaataa biyyattii bakkoota garagaratti dhaqqabeen miidhaan guddaan namoota hedduu irra dhaqqabee jira. Namoonni hedduun lubbuun isaanii galaafatamanii namoonni hedduun qaama madaa'uun odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Finfinnee fi Oromiyaa lixa Arsiitti balaa dhaqqabe kanaan miidhaan guddaan gahee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garagaratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garagaratti gaggeeffamaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuus beeksisee jira. Ammas haleellaa bakkoota garagaratti raawwateen injifannoo kan argate akka ta'e odeeffannoon bakkoota garagaraa irraa nu ga'anii jiru. Isiniin geenna. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten paartileen mormitoota naannoo Tigraay keessa socho'an sadi bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan amma bu'uureeffame beekamtii kan hin kennine akka ta'e beeksisanii jiru. Sababni beekamtii hin kennineefis mootummaa humnaan ijaarame deeggaruun naannoo Tigraayitti kan hin barbaachifnee fi uummata Tigraayiif bu'aa kan hin qabne akka ta'e ibsuudhaan akka ta'es himanii jiru. Kan yeroo dhiyoo aangorraa fonqolfamee fi gorsaa muummicha ministeera Itoophiyaa fi akkasumas gorsaa Afrikaa bahaa ta'uudhaan muudame obbo Getaachoo Raddaa waamicha yookaan affeerri sirna galataa fi gaggeessaa isaatiif taasifameef kufaa taasisee jira. Akkasumas kan amma bakka isaa bu'uudhaan muudame bulchiinsa yeroo amma Leetinaal Jeneraal Taaddasa Warradaatiifis dhaamsa dabarsee jira yookaan dhaameefii jira. Dabalata isaa isiniin kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biyya alallee qabna. Guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu tartiibaan akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu wajjin tura. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Kiramutti haleellaa hidhattoonni raawwataniin lubbuun namoota hedduu galaafatamuun dhagahamee jira. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramutti haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa daangaa tarkaanfatuun yookaan ce'uudhaan namoota nagaa irratti raawwataniin milishoota dabalatee namoonni 15 ajjeefamuun beekamee jira. Haleellaan kun kan raawwatame qibxata dabre eebla 22,2025 haala qindaa'aa ta'een akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Qibxata dabre sa'aa tokkotti yookaan ganama sa'aa tokkotti bifa qindaa'aa ta'een haleellaan meeshaalee gurguddaan deeggarame namoota nagaa irratti kan raawwatame akka ta'ee fi miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti haleellaa meeshaalee gurguddaa kan akka dishqaa fi bireenii deeggarameen raawwatame kanaan yoo xiqqaate namoonni 15 namoonni nagaa qonnaan bulaa fi kan biroollee milishoota dabalatee lubbuun isaanii galaafatamuu himanii jiru. Balaa konkolaataa biyyattii bakkoota garagaratti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu galaafatamee jira. Namoota hedduu irratti immoo miidhaan qaamaa dhaqqabee jira. Balaan kun kan dhaqqabe Arsii lixaa fi magaalaa Finfinneetti yoo ta'u, Arsii lixatti balaan dhaqqabe lubbuu namoota 16 galaafate kan biroo heddummoo madaa'anii jiru. Aanaa Nageellee Arsii Gandaraafuu Hargisaa jedhamutti konkolaataan geejjiba Shaashamannee irraa imiltoota fe'atee ganama sa'aa 2tti imala isaa jalqabe konkolaataa wal harkisu walitti bu'ee lubbuun namoota 16 yoo darbu namoonni 16 biroo immoo madaan akka irra dhaqqabe odeeffannoon achirraa ba'e ibsee jira. Akkasumas har'as eebla 24,2025 magaalaa Finfinneetti balaa dhaqqabee namoota hedduu irratti miidhaan dhaqqabee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee aanaa 7 bakka addaa Laga Geeshoo jedhamutti balaa konkolaataa dhaqqabee namoota 18 irratti miidhaan dhaqqabuu poolisiin magaalichaa beeksisee jira. Balaan kun kan dhaqqabe taaksiin nama 18 fudhatee imalaa ture kararraa maquudhaan lagatti seenuudhaan akka ta'e poolisiin beeksisee jira. Namoota balaan irra gees gara mana yaalaa geessuun dhagahamee jira.
Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo akka argate odeeffannoon nu gahee jira. Ebla 23 2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa sirka ganda soojii sadde iddoo addaa Gaalamaa jedhamutti loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 10 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee jahamuu madeessuun himamee jira. Kan kanarraa hafte immoo bittinneessuun gara irraa dhuftetti deebisee jira jedhamee jira. Akkasumas kibba Oromiyaattis guyyaa kaleessaa haleellaa raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa irra deddeebiin haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Guyyaa dheengaddaa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen 25 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 20 madoodhaan akka adabee fi kaampii isaan keessa turanis guutumaan guututti to'annaa isaa jala akka oolche isin hin genne turre. Guyyaa kaleessallee irra deebi'uun haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 7 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 9 immoo madoodhaan akka adabe odeeffannoon gara sirraa nu ga'e ibsee jira. Akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwadhee jedhee jira. Lixa Oromiyaa aanaa eebantuutti haleellaa loltoota mootummaa maqaa sakatta'aatiin bobbaatee irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Ajajaan waraanaa maqaa sakatta'aatiin loltoota fudhatee bobba'e tokko warroota godaanan keessa oolee jira jedhamee jira. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas achuma lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorotti kaampii waraana mootummaa tokko irratti haleellaa raawwateen miidhaa akka dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Abee Dongoroo ganda sirbaa jedhamutti kan argamu kaampii waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen kaampicha hojiin ala akka taasisee fi loltoota mootummaa hedduu madeessee hedduu akka immoo addunyaa kanarraa godaansise odeeffannoon nu gahee jira. Dabalata oduu kana qabannee dhufna. Oduu gara biraatiin immoo loltoonni mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo guutuu wajjin bakkoota garaagaraa irraa dhufanii jiru. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten paartileen mormitoota naannoo Tigraay keessa socho'an 3 bulchiinsa yeroo amma ijaarameef beekamtii kan hin kennine akka ta'an beeksisanii jiru. Gara biraatiin immoo obbo Geetaachoo Raddaa waamicha yookaan affeerrii sirna galataa fi gaggeessaa pirezidaantiin yeroo amma Leetinaal Jeneraal Taaddasa Warradaa taasiseef kuffisee jira yookaan kufaa taasisee jira. Obbo Geetaachoo Raddaa ergaa aangoorraa fonqolchamee booda gorsaa ministeera muummee dhimma Afrikaa bahaa ta'uudhaan kan muudame yoo ta'u, muudamni kun kan kennameef of eeggannoo isaatiif akka ta'etti fudhachuudhaan muummicha ministeera Itoophiyaatiif of eeggannoo nageenya isaatiif taasifameef kanaaf galata galchee jira. Yeroo aangoorra turetti shirri isa ajjeesuuf xaxame akka ture ibsuudhaan affeerri isaaf taasifame kanarratti argamuu akka hin dandeenye beeksisee jira. Akkasumas Leetinaal Jeneraal Taaddasa Warradaatiifis isaafuu of eeggannoon cimaan akka isa barbaachisu dhaameefii jira. Oduu biyya alaatiin Israa'el bakkoota garaagaraatti ibiddi bosonaa ka'uun dhagahamee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun Ebla 23 2025 Israa'elitti ibiddi bosonaa cimaan kan qabate yoo ta'u, magaalota akka Yerusaalemii fi naannoo magaalaa guddittii Teel Aviivitti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa akka ture beekamee jira. Ibiddi bosonaa kun Yerusaalemii fi magaalaa guddittii Teel Aviiv keessatti kan ka'e yoo ta'u, aangaa'onni Israa'el helikoophtaraa fi konkolaattota ibiddaa gara bakka sanaatti erguudhaan ibidda kana to'achuudhaaf tattaaffii taasisaa akka jiran ibsamee jira. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun
ibidda biyyattii keessatti mudate kana to'achuun rakkisaa ta'uu ibsuudha. Yoo ibiddi bosonaa kun to'atuun rakkisaa kan ta'u ta'e yookaan immoo kan dadhabamu ta'e biyyoota ollaa irraa gargaarsa gaafatuuf akka dirqaman ibsanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture Ambarii Sogganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nuu tura.